sadarkaa addunyaatti oomishawwan jiran keessaa jalqaba irratti kan sooratamu ruuziidha. Akka lakkoofsa warra faranjoota bara 2022-23tis oomishni ruuzii meetirik toonii miliyoona 500 fi miliyoona 3 ol akka addunyaatti oomishameera. Ragaan worldagriculturalproduction.com akka agarsiisutti. Chaayinaan ammoo ruuzii misoomsuun addunyaarraa sadarkaa duraa irratti argamti. Naayijeeriyaan ammoo Afrikaarraa oomisha kanaan tokkoffaadha akka ragaa dhaabbata nyaataa fi qonna addunyaatti. Naannoo Oromiyaatti misoomni kun hin beekamu ture. Waggoota muraasaa as jireenya qonnaan bulaa jijjiiruuf hojiin kun bakkeewwan muraasatti eegale. Godinni Bunnoo Baddallee ammoo kanneen keessaa tokko. Misooma kanarraas qonnaan bultoonni bu'aa argataniiru. Bifa ammayyaa'een hojjechuun of jijjiiruufis kutannoo qabu. Baay'ee barbaachisaadha. Ganaa fuulduraa waan jammareera gana itti fufna kan jiru kilaasteraan akka gaariitti itti fufna kan jiru yaaddoon keenya wanni biraa yaani nuti sagantaa nuti qabannee jiru jechuudha. Maaliif bu'aa guddaa waan qabu oomishni isaa hektaara kuntaala 60 argannu itti argamsiifne jechuudha. Bu'aan achirraa argame bu'aa guddaa waan ta'eef nuti asitti isa kana gana yaadni guddaa ta'e inni as dhufee waan kana nu arguun rakkoo hedduun irraa hiika kaaju abdii guddaa qabna nu dhufee daawwatu isaa pirezidaantii keenyaa kun. Oomishni ruuzaa kun kanaan duratti bal'inaan hin jiru. Bal'inaan geggeeffamaas hin jiru. Yeroo ammaa kana inishiitiivii mootummaan gadi buuseen oomishni ruuzaa kun kallattii bareedaa kan qabatee jiru ta'uusaa kan irraa baratamuuf kan illee darbee nama hin baranne barsiisuudhaaf kan mijatudha jechuudha. Yeroo ammaa kanatti inishiitiiviin ruuzii kan akka loozii bal'inaan sadarkaa keenya kanatti kan oomishamaa jirudha. Kunis immoo hubannoo paartiin badhaadhinaa kun kenneen hanga sadarkaa gadiitti gadi bu'ee hubannoo garaagaraa laachuudhaan bifa bittinnaadhaan kan kaleessa qotamaa ture illee sanyii aaraan kun illee kan kaleessa hin jirre hanga sadarkaa gadiitti gadi bu'ee callaa gaarii fiduudhaaf illee namni kaleessa bifa bittinnaadhaan kan hojjetaa ture har'a kilaasteraan sadarkaa gadiitti gadi bu'ee jijjiirama gaarii fiduudhaaf illee uummanni kamiyyuu kan itti dadhabaa jiru ta'uu isaati. Ruuza akka qotuu jalqabne xiqqoo bubbulleerraa bifa bittinnaa'een bifummaa agartan kanaan osoo hin taane bifa bittinnaa'een qotaa turre inni tokko asii waan biraa qotaa tokko asii waan biraa qotamaa ture. Amma inisheetiivii mootummaan amma fide kanaan gara tokkotti akka wanti ta'u kilaasteraan akka ta'u ruuziin eega taasifame as haala amma agartan kanaan kun akkas qabatee kan jiru kun ruuziidha jechuudha. Ruuziin egaa lafa bishaanii barbaada. Lafti kun akkuma isin agartan kana duraan citaadhaan turtee lafa horii malee wanti biraa irra hin jiraannedha. Lafti kun ruuziidhaaf akka ta'u ogeessi qonnaa nu deeggaruudhaan ruuziif ni ta'a jedhamee shanyiinis filatamee dhufee akka itti qonnutti gallee gaafa qollee agarree turre jechuudha kanaan dura. Amma ruuzii sana gara kanatti finnee gara kilaasteraatitti akka inni bu'aa nuuf fidu akka inni karaa gabaas karaa qonnaas karaa tajaajila adda addaatiinis kilaastera ta'uun kun baay'ee faayidaa waan qabuudhaaf faayidaa san irratti hundoofnee amma kilaasteraan akka isin agartan kana qonnee jirra jechuudha. Godina Bunnoo Baddalleetti misoomni ruuzii baay'inaan hin beekamu ture. Qonnaan bulaanis faayidaa isaa hin beeku ture. Amma kun hundi jijjiirameera. Yeroo dhiyoodhaa as galmoota imala badhaadhinaa milkeessuudhaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa cimee akkuma hojjechaa jiru karoorawwan kana galmaan ga'uuf keessumaa dinagdee uummata keenyaa guddisuudhaa fi inisheetiiviiwwan garaagaraa bocamanii inisheetiiviiwwan kun akka isaan hojiirra oolanuuf hojii gurguddaadha kan hojjetamaa jiru. Inisheetiiviiwwan kanaan dura 15 ture ammoo yoo xiqqate gara 28 ga'e kana godina keessatti ooluu fi godina yeroo gabaabaa keessatti inisheetiiviiwwan kanaan jijjiirama fidaa jiru keessumaa qamadiidha wajjin wal qabatee ruuziidha wajjin wal qabatee aatoo boonsituudha wajjin wal qabatee akkasumas boloqqee wajjin wal qabatee akkasumas misooma dammaa misooma horsiisa beelladaatii wajjin wal qabatee godina jijjiiramni keessatti dhufaa jiruu fi godina hojii gaarii hojjechaa jiru akka ta'e beekamaadha. Kana keessaa tokko fudhannee olaallee ruuziidha wajjin wal qabatee kanaan dura ruuziin godina Bunnoo Baddallee keessatti miti akka naannoo keenyaatti hin beekamu ture. Bara darbee kabajamoon pirezidaantiin keenya ashaaraa magariisaatiif akkasumas eebba piroojeektiitiif gara godina keenyaa dhufanii godinni Bunnoo Baddallee godina oomisha ruuziitiif haala mijataa waan qabuu fi godina ruuziin keessatti oomishamuu danda'u waan ta'eef inisheetiiviin ruuzii hojiirra ooluu qaba jedhamee lafa hektaara 30 irratti ruuzii qotuun yoo xiqqate oomisha kumtaala miliyoona 1.1 ol argachuu qabnannee hojjennee kana karooraa ol milkeessinee jirra jechuudha. Keessumaa bara 2014 keessatti yoo xiqqate lafa hektaara 32 ol qonnee oomisha kumtaala miliyoona 1.5 ol argannee jirra. Kana qonnaan bulaan keenya hubachuudhaan keessumaa ruuziin
jiruuf jireenya qonnaan bulaa keenyaa kif fooyyessuu bira darbee qonnaan bulaan mi'aa ruuzii bal'inaan dubbachaa akka jiru keessumaa oomishni ruuzii midhaanota kaan caalaa oomisha guddaan kan irraa argamuu danda'uu fi yoo xiqqate akka godina Bunnoo Beddelleetti lafa hektaara tokkorraa oomisha kumtaala 68 ol bara darbee argatamee kan jiruu fi qonnaan bulaan keenya kana mi'eeffatee lafti dirreen Bunnoo bara darbee aanaa 3 qofa irratti kan ruuzii oomishne bara kana aanaalee godinichaa 9 keessatti ruuzii oomishuu bira darbee qonnaan bulaan keenya maashina ruuzii yoo xiqqate gara maashina 15 ol fidee keessumaa Cawwaaqaa keessatti hojiirra oolaa jira. Qonni utubaa diinagdee biyyaati garuu xiyyeeffannaa argataa hin turre. Jijjiiramaan as damee kanaaf xiyyeeffannaan kennameera. Hojiiwwan kanneen haala baratameen ala hojjechuuf inisheetiiviiwwan bocamanii hojiirra oolaniiru. Wabii nyaataa mirkaneessuu, oomisha alaa galuu kan biyya keessaan bakka buusuu, alatti erguu fi carraa hojii uumuu galma godhatees hojjetamaa jira. Bu'aas buusaa jira. Inisheetiiviin garaagaraa bocuudhaan qonna keenya hudhamee qabee akka gara fuula duraatti socho'u akka tarkaanfatu haalli itti taasifamee jira. Kanarraa kan ka'e baroota darban keessatti kabajamoo pirezidaantiin keenya xiyyeeffannaa addaa damee kanaaf kennaniin inisheetiiwwan haareen iddoo adda addaatti labsamanii akka hojiirra oolan haalli itti taasifamee jira. Fakkeenyaaf misooma dammaatii wajjin wal qabatee Jimmarratti Oromiyaa galaana dammaa qonna jechuudhaan haalli itti labsamee jira. Muuzii ammaas agartan kanaas inisheetiivii isaa iluu galaanarratti haalli itti labsamee gara hojiitti galee jira jechuudha. Gara biraatiin misooma qamadiitis rooba gannaa qofaan misoomaa ture bifa addaatiin rooba gannaatiinis misoomsaa akkasumatti bonaas carraa bishaanii qabnutti fayyadamnee qamadii misoomsuun nurra jiraate jaamee inisheetiiviin qamadii Adaamarratti labsamee labsisaniin bu'aan gurguddoon galmaa'eeti jira. Qonni keenya hudhamee qabamee ture akka gara fuula duraatti tarkaanfatu akka socho'u haalli itti taasifamee jira jechuudha. Waggoottan arfan shanan darban addunyaan qormaata keessa turte sababa rakkoo uumamaatiin darbees immoo sababa rakkoo namtolcheetiin haalli oomishaa, haalli geejjibaa, haalli loojistikii akkuma waliigalaatti addunyaan qormaata ulfaataa keessa galtee akka turte hin beekamu. Qormaata kana keessatti diinagdeen biyyoota baay'ee akkuma waliigalaattu diinagdeen addunyaa rakkoo hammaataadhaaf saaxilamee ture. Haa ta'u malee akka qabatamaa biyya keenyaatti ilaalle qormaata ulfaataa kana keessa bahuudhaan diinagdee kana dandamatee fuulduratti tarkaanfatu uumuun danda'amee jira. Kunis kan danda'ameef qonnaan bultoonni keenya inisheetiivii mootummaan isaanii bocee karaa mootummaaniif hooggansi isaanii diriirseera dhaabbatanii gama qamadiitiin hojii seena qabeessa guddaa gama oomisha kuduraaf muduraaleetiin hojii baay'ee murteessaa ta'e oomisha alargeef ta'anillee karaa wal fakkaatuun oomishaaf oomishtummaan akka biyyaatti akka naannoo keenyaatti dabaluudhaan guddinni dinagdee biyya keenyaa qormaata kana keessatti dhibbeentaa giddugaleessaan 6.4 oliin akka guddatu ta'ee jira jechuudha. Dinagdeen akkasitiin dhaabbatee deemu dinagdeen qormaata keessatti fuulduratti tarkaanfatu akka uumamu gochuu keessatti kan qooda fudhatan qonnaan bultoonni keenya hundaa olitti akkasumas immoo hooggansi sadarkaa oliitii kaastanii amma gadiitti jirtan galata guddaatti isinii mala. Mootummaan naannoo keenyaa jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruudhaaf xiyyeeffannoo guddaa kan kenne hojjechaa jiru qonna irratti. Qonna irratti sababni xiyyeeffanneef carraanii fi humni guddaan uummanni keenya qabu qonna waan ta'eef. Carraawwan hedduu qabaa. Carraa murteessaa fi qabeenya guddaa irraa horannee carraawwan itti aananitti ce'uu kan dandeenyu qonna irratti yoo xiyyeeffannee hojjenne. Isa kanaaf mootummaan naannoo keenyaa qorannoo bal'aa gaggeessuudhaan inisheetiivoota hedduu bocuudhaan galmoota gurguddoo kaawwachuudhaan bajeta mootummaa, hooggansa mootummaa, ogeessa mootummaa xiyyeeffannoo uummata keenyaa akka qonnaaf ta'u godhee irratti hojjechaa jira. Galmoonni qonna irratti qabanne inni duraaf inni jalqabaa wabii nyaataa mirkaneessuudha. Uummanni keenya wabii nyaataatiin akka of danda'u gochuu, isarroo darbe immoo oomishoota biyya alaatii galan biyya keessatti bakka buusu,
dhaataan immoo oomisha biyya alaatti erginu akaakuudhaan baay'isu, baay'inaan baay'isu, qulqullinaan ga'oomsu, kana keessa hundatti immoo carraa hojii uumuudha. Bu'uuruma kanaan galmoota arfan kana karaa nu milkeessuu danda'uun inisheetivoonni hedduun bocamanii hojiitti galamanii jiru. Inisheetivoota bocamanii hojiitti galamaa jiran keessaa waggoottan darban inisheetivoonni qabanii hundumtuu milkii gaarii argamsiisuudhaan galmoota keenya dhaataan akka milkeessinu nu taasisaa jiru. Keessattuu inni jalqabaa fi inni murteessaan wabii nyaataatiin of danda'udha. Uummanni keenya akka of danda'u deeggarsa biyya alaatiin oduu hin taane hojjetee akka of jiraachisuu danda'u, ijoollee isaa jiraachisuu akka danda'u gochuu kan xiyyeeffatanidha. Inisheetiiviin qamadii ka'umsa muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmediin hojii hojjetameen waggoottan darban oomisha biyya alaatii galu biyya keessatti bakka buufnee yeroo jalqabaatiif bara kana immoo biyya alaatti erguu jalqabnee jirra. Bu'aawwan argamaa jiran itti fufsiisuuf inisheetiiviiwwan muraasa turan 28 irraan gahameera. Inisheetiiviin misooma ruuziis labsameera. Kun ammoo bu'aawwan gama kanaan galma'aa jiran caalaatti itti fufsiisa. Bara kana inisheetiivii ruuziitiin hektaarri miiliyoona 1 karoorfamee jira. Hektaara miiliyoona 1 karoorfame keessaa haga guyyaa kaleessatti hektaarri 720,000 ol ruuziidhaan uwwifamee jira. Guyyoota hafan keessattis karoora qaban sana guututti milkeessuudhaan ruuzii hektaara miiliyoona 1 ol uwwisuudhaaf karoorfamee hojjetamaa jira jechaadha. Isa kana yoo goone ruuzii biyya alaatii galu biyya keessatti bakka buufna. Hundaa ol immoo jabaannee hojjenne potenshaala guddaa keessattuu lixa Oromiyaa qabu yoo qixaan itti gargaaramne ruuziidhaan gabaa biyya alaa keessa galuu dandeenya jechaadha akka naannoo keenyatti akka biyyaatti. Kanaafuu bara kana caalmatti kan biyya alaatti galchinu bakka buusuudhaaf bara dhufu immoo isarraa kaasnee jabaannee hojjenne immoo biyya alaatti erguudhaaf karoorfatamee kan itti galamedha jechaadha. Kanaaf uummanni naannoo keenyaa qonnaan bulaan keenya hojjettoonni dirree qonnaa hooggansi keenya xiyyeeffatee hojii fakkeenyummaa qabu ruuzii irratti hojjetaa waan jirtaniif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadha isiniin jechuun barbaada. Inisheetiiviin labsame kun biyya keenya jijjiiruu keessatti jireenya uummata keenyaa wayyeessuu keessatti qooda guddaa inisheetiivii qooda guddaa qaban keessaa tokko akkuma jedhame uummanni keenya wayyabni qonnaadhaan jiraata. Qonna hammayyeessuun qonnaa jijjiiruun immoo jireenya keenya uummata keenyaa jijjiiruu akka ta'e hubanne inisheetiivii kana bakkaan gahuu irratti hundi keenya hidhannee hojjennu. Inisheetiiviiwwan kunneen haala baratameen alatti kanneen hojjetamanidha. Inisheetiivoonni qabanne kun adeemsa barame keessaa baanee adeemsa haaraa akka jalqabnuufi. Adeemsa barameen hiyyummaa qofatti fufsiisuu dandeenya. Hiyyummaa keessaa baanee badhaadhina hunda galeessa ta'e mirkaneessuudhaaf inni jalqabaa adeemsa barame keessaa bahudha. Kanaafidha inisheetiivii kan jechaa jirruuf tarkaaffii addaa kan jechaa jirruuf. Tarkaaffii addaa yoo goone malee tarkaaffii addaa yoo fudhanne malee hiyyummaa duubattafummaa hundee gadi fageeffatee jiruu fi haala qilleensa addunyaa jijjiiramaa jiru lakkoofsa uummataa guddinaan dabalaa jiru faana waan barbaannu milkeessuu hin dandeenye. Kanaafidha tarkaaffilee addaa filatamoo ta'an qorannoo giddu galeessa godhatan potenshaala naannoo Oromiyaa qabdu irratti kan hundaa'an bocinee hojiitti kan jiruuf jechaadha. Hojiiwwan inisheetiivoota kanaan hojjetamaniin baay'ee wanti jajjabeessaa ta'eef abdii namatti toru raawwatamaa jiru. Inni kun gama hundaan cimeetti fuu danda'u tura jiraata jechaadha. Kanaafuu ruuzii asitti labsinee jirraa kara fuulduraatti warshaaleen ruuzii qindeessan kan itti babal'atan bu'aa olaanaa kan itti argan akka ta'u shakkii tokko hin qabu. Oomishawwan oomishaman gabaa addunyaa waliin hariiroo qabaachuu qabu. Kanaaf ammoo baay'inaa fi qulqullinaan oomishuun dhimma murteessaadha. Addunyaa faana walitti hidhamu taanaan hiikoo tokko hin qabu. Gabaa addunyaa faana walitti hidhuudhaaf immoo teekinooloojii barbaada. Industirii barbaada. Hundaa ol immoo qonnaan bulaan keenya baay'inaan oomishuu qaba. Qulqullinaan oomishuu qaba. Ariitiidhaan oomishuu qaba. Kana yoo goone jijjiirama barbaadamu fiduu dandeenya. Inisheetiivoonni waggoottan darban labsine kan Ilubbaaboritti labsine inisheetiivii shaayii jalqabamee amma itti deemamaa jiru. Dhimmoota kana irratti xiyyeeffannee hojjenne yeroo gabaabaa keessatti
uummanni naannoo keenyaa dinagdeen of danda'uu danda'a. Yeroo gabaabaatti hiyyummaa injifachuu dandeenya. Yeroo gabaabaa keessatti gabaa addunyaa irratti dorgomaa ta'uu dandeenya. Badhaadhina milkeessuuf bara kana karoorri hiixataan karoorfameera. Karoorri kunis baay'ina, qulqullinaa fi ariitiin raawwatamuu qaba. Bara 2016 kana karoora baay'ee hiixataa ta'e qabannee jirra. Karoora keenyas karoora xiiqii jennee ni jirra. Karoora xiiqii kana keessatti uummanni keenya waan sadi giddugaleessa godhatee hojjechuu qaba. Waan hojjetu baay'inaan hojjechuu qaba. Akkanumaan mul'isuudhaaf qofa osoo hin taane baay'ina qabaachuu qaba waanta hojjennu. Lammataa waanta hojjennu qulqullina qabaachuu qaba. Ruuzii haa ta'u, buna haa ta'u, shaayii haa ta'u, kuduraa muduraa haa ta'u, loon irratti haa ta'u, waanta hojjennu hundumtuu qulqullina qabaachuu qaba. Wanti qulqullina hin qabne gabaan qabu, dorgomaa ta'uu hin danda'u. Waanta hojjennu hundumtuu ariitiidhaan hojjetamuu qaba. Kun sadan karaa irra deemnee badhaadhina keenya milkeessinudha.